Folliire taaraati amma dhufe morma kute yeroon laga dheessaa keessa buusu sana. Kan argina. Isin argeera. Kan akka senyoor kokonaara gizaachoo baafaa kulloo jedhee itichoo tokko laga soo keessa buuse naacha nyaachisu sana. Guyyaan isaallee kamisa galgala. Gaafa sanas na argitiin taphatu. Sirriitti isin argeera. Señora Lina, que jaalala kan jedhamtu. Lakki shayyen argineera. Attamitti naan argin laga dhibee keessattuu qarshii qabee tokko dhuunfadhee kabalee yeroon gadhiisu sana laga hin argin. Maayyo. Ashama harka fuunee daawwattoota keenya. Inni dulloomaan immoo isaa dhufe qancaraa. Ilaan nadha jaabboonii naan dhufe kuni borsurree baasee dhufuun oolu. What's up? Olkaimeen qaa'ee sirbi akka. Qancarri. I love you. Dubbii keenya irratti addunyaan garamitti deemaa jirti kan jedhu baay'ee kan nama yaaddeessuudha. Guyyaa guyyaadhaan waan haaraa argaa jirra. Keessatti nuti akka Oromootti aadaa, duudhaa, safuu mataa isaa danda'e, amantaa mataa keenya dandeenye qabna. Amma kuni aaba qofa osoo hin taane Oromummaa keenya ibsa. Oromoon immoo maal akka ta'e eenyuun ni beeka jechuudha. Aadaa mataa isaa danda'e qaba, duudhaa mataa isaa danda'e qaba. Shamarran kan keenya amma fakkeenya yeroo ammaa kana keessatti namni famous ta'u beekamtii ta'u qofa barbaada. Beekamtiin kun gara kamiin dhufa yeroo ammaa kana keessatti? Yookaan bareeddee qaamni kan kee kun bareedee namoota hunda dhiirarra darbitee kan inni akka Maximangee jechuudha. Dhiirarra darbitee kan dubartiin illee hawwitu. Yookaan immoo fokkiftuu isii daangaa darbitee ta'uu qabda beekamuudhaaf. Amma fakkeenya yoo TikTok irra baatee jette miidiyaa irra baatee jette kan amma yeroo ammaa kana keessatti beekamu warra sammuudhaan osoo hin taane amma fakkeenya viidiyoo lafa kaa'atanii meeqa kanaati ilaalaa. I love you. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Egaa yookaan nama bareechitee arrabsuu danda'uudha qabda. Famous ta'uudhaaf yeroo ammaa kana keessatti sammuu qabaachuun sin barbaachisu. Ofitti amantee nama callisteetuma nama bebbeekamu kana kaatee dhukka irraa kaasta. Yookaan immoo waan ta'e wayii jira miti waan nama aarsu wayii hojjetta. Viidiyoo namni sitti kolfuuf wayii hojjetta. Yeroo kana keessatti beekamtii guddaa argatta jechuudha. Amma fakkeenya amma gurbaa sana akka kootiitti osoo dinqisiifadhu amantaa wajjiniin kan inni wal qabsiifatuu fi inni ijoollee Oromoo irratti duulu na biratti fudhatamu. Gara amantaatiin yoo deemne amantaan Islaamaa nama arrabsaan jedhu namni sirriirra hin jiru taanaan ni gorsika. Ofiif beekamtummaa isaa barbaadaa jira malee gama amantaatiinis yoo ta'e jedhee amantaan Islaamaa nama arrabsaan jedhu. Danda'ama taanaan ni gorsita jechuudha nama amantaa santinaa ta'u. Keessatti yeroo ammaa kana keessatti ijoolleen Oromoo qabsoo irra jiru. Itti manin diddu maali dhagaani warri ergasii warri rabbiin sodaatan dhiisanitti himnan dhiisaan bareedu jedhama dhiisanii keessaa deebi'an. Warri ergasii si wajjin sirbaa oolus afeera inni isani meediyaa laga ilaali qobaataaf ta'e komentiin ergasii 15,000 12,000 amma 200 20 deebi'e injiru dhaabbadhu qabsuudha qabsuun abbaa qaba ati qabsuun kee bireedistii bincuudhaaf biyyaa baate malee kanaan miti bireedistii kee feeriidhaan distii kee das godhii miici
Akka madaamin sitti wariin akka hillamee sin miicisiin malee kun sin laallatu ana isii daalatti kana iyyuu laallatu qabsoon nan laallatu waan nagalchine keessan galu abbaa qaba ka tuusi gaafa deeman man beektu sobdi alaabaa fudhattee pirr jedhaa oolta kelfe hin sirbin. Warra sabboontota warra qabsaa'ota kana gadi baanii arrabsuun kuni anaaf akka kiyyatti fudhataman qabu numeerii kan jettan sana jechuudha ammallee xiqqoo si tasgabbaa jira natti fakkaata tiktookii irratti guggubanii intina ta'anii inni kan biraa guyyaarraa juntaa akka kanatti qabarre. Yaadaan nama awwaaluu yaadaan nama ajjeesuu eenyuun namaatu hin danda'a. Osoo awwaalcha namaaf hawwitanuu awwaalchi keessan gaheera warri biltiginnaa jechuudha warri nafxanyoota warri biyyattiin kun akkasii diigamtu galgalaaf ganamala akkas godhaa jiru. እናንተ ናችሁ ደግሞ ትጠፋላችሁ ምንም አቅም ስለሌላችሁ ማለት ነው። ሄዳችሁ መዋጋት አትችሉ ሀገራችሁን መጠበቅ አትችሉ። አሁን ለምሳሌ ወንድ ብትሆኑ ማለት እኮ ነው አማራ ክልል እኮ ተይዛለች ተወራለች። ወንድ ከሆናችሁ አማራ ክልል አከሲኒ ፍለተም አማርኛ ዱላ አደጋ በከንበሩ ዲሰስ ምንም ችግር የለውም ከሰማው ይበቃኛል መናገር ምናምን አፋን ኦሮሞ ከምኮትዩ ነጋ ሳንጅራቹን እንደዳሳን ኢሳፍዱን እንደንዳ afaan jiraatti baay'een nibbadhu magaalaa hoggaaddu jiraadheetiin jira dubbii keenya irratti amma magaalaa kana jiraadhe keessatti afaan amaaraa kana ijoolleen biraa dubbattu yeroo jarra afaan amaaraa natti dubbatan waan afaan oromootiin deebisa waan ta'eef I don't care naafin kennu afaan amaaraa baree dhiisee jechuudha እና dubbiin akka kana Ya koratina kukutu yerbena take anan sukutu ana gota barataliani kanaka senyor ugolire tarati amma dufe murma kute yaron laga esa kesa bususana anargina hey kanaka senyor kokonare gizacho bafa kullo jede itichoto kollaga so kesa buse nake ya bususana Uyan sale kamisa galgala gaba sales nargitin tamu sirrit sinargeera señora Lina kajalala kan jedamtu lakkishen yen argina atamitti nargin daga gibe kesatu ashi qabe tokko dubbe kabalero ngaddusan bagay nargin kabra muummichi ministeera kan keenya duula deemire jechuun dhageenya gaafa ni duula deemu suuraa wayii kan jiru nama suuraa jaallatu laalaan ture kan azansiiseedha mular kaameraamaaniin isaa wajjiniin duula dhaquu isaatu garaana nyaateedha nama guyyaa tokko kaameraa hin obsine nama maqaan isaa yookaan beekamtii argachuu barbaadu pirezidaantii ta'e dhaqee diinaa wajjin wallole jedhamee nama akkas barbaadu sila viidiyoo yuumitiitii suuraa guyyaadhaan gadhiisatu jechuudha. Ammachi buuteen isaa hin beekamu egaa gidduu kana TV Tigraay jala taa'uudha garuu dubbii keenya irratti osoo harka Tigraay galuu dhiise harka woboo galee natti tola maaliif gaaffii hedduu qabna waan taaniif waan hedduu isaa waan gaafannu qabna biyyiin jechuudha baay'ee nu jira baay'ee nu daguugee jira wajjaanee waggaa 27 kan isiin hojjenne inni waggaa 3 keessatti la akkas adiyoon asii badii balleesse obboleessa kan kootajjeefama yoo achi waan tokko hojjettee itti gaafatama nama mana hidhaa keessaa baafame yoo ilmi badii balleesse abbaatuyyuu itti gaafatama yoo ilmi oromummaa isaatiif falmate maatiitti itti gaafatama takka jireenya keenya keessatti nama mootummaa akka abiyyi kanan argine jechuudha inni kan biraa addunyaan guyyaadhaan waan haaraa nutti agarsiisaa jirti akkuman kanaan dura siniin jedhe mootummaan kan keenya dabarsee shira waa lamattan shakkaa jechuudha yookaan humnaa olti ta'ee aangoo kana dabarsee jaraaf laatee woboon akka dhufee jara kana barbadeesse bakka qabatuuf haala mijeessaa laata የሚለው ነገር ግምት አለኝ ሌላ ደግሞ በሆነ ምክንያት በአሻጥር ማለት ነው በዚህ ሰዓት አሁን
እስር ቤት ያሉ የፖለቲከኛ እስረኞች በጣም ደህንነታቸው በጣም አሳሳቢ ነው ከመባለው ላይ ቀን በቀን አዳዲስ ሰዎች ይመጣሉ እነሱን ይጠይቃሉ በጣም ኮንፍሊክት አለ ያለው ነገር በጣም የሚያስፈራ ነገር ነውና ጀረት አከሽራ ወይ ተጤዋንቱ ኮንጎኔ ከንጀዱ ሶዳ ጉዳ ወይን ቀባል ሰበብ ኒሳ ነምጭኩን በዴራ ዋንቴፍ ጋፋ በዴጀር ኢጀከን ከበለስ ይበዱ ደንዳአ ወራቤሲ መዳኤ hangaduu utti waan fuldurasaa jiru hunda isaa madeessaa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana keessa wanti biraa dhiifame namoonni hundi isaa yaada isaa sammuu isaa guutummaan guutuutti focus kan inni gochuu danda'udha qabu mana hidhaa qaalitti hidhamtoota siyaasaa bira ta'udha qabu. Bor akkuma hacaaluun gizee nyaatamee boonyee hanga yoonaatti eelaan isaanii keessaa bahuu dide kana ituu jarri lubbuudhaan jiranu ituu namoonni bebbeekamoon kan keenya oromummaa isaaniitiif jecha jireenya mataa isaanii jiraachuu dhiisanii yeroo ammaa kana keessa nuuf jecha hidhamanii jiran kana yoo biran dhaabbanne bor yeroo jaraa waa ta'e ahii jechuun faayidaan qabu waan ta'eef yeroo ammaa kana jara qofa bira dhaabbachuu yaanni kan keenya jara qofa bira ta'uu danda'udha qaba. Egaa video kanko kana like kuma tokko olin barbaada amma kanaan deemna jechuudha sababni isaas amma yoo argitaniitu ta'ee jedhee YouTubeonni warri abashaa akka jarritti wal jajjabeessanu argaa jirtu miidiyaa fayyadamuun ammoo qaroomina waan ta'eef namoonni ijoolleen Oromoo YouTube fayyadamuu danda'udha qabdu hundi keessan amma danda'amaa ta'e kun qaroomina agarsiisa waan ta'eef saafi yookaan qarshii qofittiidhaaf osoo hin taane osuma qarshii ta'ee jedheetu ati qarshii itti baastee hojjetta waan sammuu kee keessa jiru waan taajjabde waan adda addaa namootaaf barnoota ta'ullee ni dabarsita waan ta'eef isas qarshiidhaan hojjette qarshii achirraa argattu humaara daldalummaan jedhamu wanti kun waan ta'eef egaa kan bira dubbii dhimma isa biran tara egaa waan daawwattaniif galatooma like share gochuudhaan subscribe gochuudhaan masmaatii keenya taanis nin jedha.